Uummanni Oromoo aadaasaa baay'ee akka kabaju duudhaasaa ganamaa kaleessa cabe hadda deebuu isaatiin Finfinneetti kabajate kan kabajate san lukaan deeme halkan ala bule baay'ee namni gaafa aadaasaa jaalatu gochaan agarsiisa afaan qofaanii miti jecha kan siree dhabe ala bule aadaa kiyya duudhaa kiyya kakaleessa abaabileen kiyya akaakileen kiyya qabatanii dhufane haddaan bahe kana kunuunsuu qaba dhaloota dabarsuu qaba jedhee ala bulee aadaa san aadeffatee dhibaafatee amma kun dachaa jira kun dhaqaa jira uummanni Oromoo baay'ee gammade calaqqee ifaa saaqamee jechuun hin danda'amu booqaa birraa kana gammachuudhaan guutamee uummanni Oromoo bashannanaa jira jechaadha. Haalli irreecha bara kanaa bareedaa fooyya'aa ka akka duraa caalaa bareedee hora sadeelleetti asilleetti ka bareede ka waan wantoonni jira rakkoon keessa hin jirre ka nagaan baay'ee hora sadeelleetti kanalleetti nagaan baay'ee galanii irreecha akka malee namatti tolaa akka malee bareeda. Haalli naannoo kanaa kanaan dura bosona ture amma bareedee karaa kana baay'ee karaan kun baay'ee asilleen baay'ee karaan keessa isaa baay'ee achi kun asiin kunneen kun achiin bahu bareedee ka asiin dura ka waggaa shanii dura hadhaa san caalaa bareedee amma tolee mudhatee jira. Irreechi kun kabaja isaa tokkummaan Oromoon sabaaf sabni labbee hundinuu waliin akka kabajan waliin akka irreeffatan waggaa waggaatti irreechi kun irreecha nagaa kabadhaadhaa ka hortee ka quufaa akka waggaa waggaatti kan nagaan namni duuchi walii galee akka irreeffatu ergaa dabarsuun barbaada. Irreessi durumaanuu waggaa waggaadhaan Oromoon kan inni itti wal ga'ee abdii walitti toru nageenya isaa jaalala isaa tokkummaa isaa eenyummaa isaa kan inni ittiin calaqqisiifatudha. Egaa baroota darban rakkoo adda addaatu ture inni baranaa waan itti gammannu qabna jechaadha. Nageenya isaatti hin gammannaa ola deemaan keenya akkana baay'atee lakkoofsaan guddaa ta'e mul'achuusaa addunyaatti eenyummaa isaa calaqqisiisuusaa itti gammannaa ittiin boonna kan kanaan alaa uffannaa kana ilaaltaniitu yoo ta'e uffannaan kun waan ajaa'ibaati bareedaa waan addaatichaadha. Kallattii adda addaatiin immoo jijjiirama akka biyyaatti jirus waan abdii namatti tolutu jira baay'ee nama gammachiisa. Kanaafuu waan jiru kana tikfachuu kunuunfachuudhaaf dhaloonni eenyummaa isaa duudhaa isaa ganamaa safuu isaa ganamaa waan nurkaa fudhachaa jiru nutti fakkaata abdii nutti toraa jira kanaaf ni adda jechaa jira. Ummati yoo gabaabsee si ibsee irreechi jechuun tokkummaa jaalala obbolummaa Oromoota qofa osoo hin taane tokkummaa biyyaa jaalala biyyaa kan agarsiisu. Irreecharraa ka dhufne har'a qofaa miti turee jira. Irreechi kan irratti wantoota baay'ee argina. Jaalala biyyummaatti mul'ata. Oromoo qofa osoo hin taane sabni biraa Uraagenis Walaayitaanis sabni gargaraas dhufee waliin kabajaa jira. Jaalala Oromoof qabu ibsaa jira.
jaalal biyyummaaf qabsa jira. Ar irreechi kan kabajnu irreechi mata duree yookaan sees jalqaba ol ka'iinsa biyyaatiif mata duree jedhuun kabajna akka naannootti. Irreechi kun akka naannoo otoo hin taane akka addunyaatti kan kabajamu. Biyyi bakka bu'eeti jechuudha. Irreechi kan yuuniskoo galmee jira. Galmee addunyaa kan gubbaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa ol ka'iinsa Itoophiyaa, guyyaa ol ka'iinsa Oromoo, guyyaa ol ka'iinsa Oromoo cufaate jechuudha. Kanuu keenyaati jechuudha. Ambooran irra dhufe. Asii gaaf dhufu waan baay'ee arga. Wanni an argu jaalal, tokkummaa, obbolummaa. Yuunitiin biyyi kanaa jechuudha. Biyyi kun jijjiirama iddoo agarsiisaa jira. Tokkummaan hagan gahu haa biyyi kun walii galeetiin as bahee ibsatu kun Oromoo qofaa miti. Baay'inni kun amma Oromoo qofa seetaa miti. Oromoo qofaa miti. Sabbaayee jira. Oromoonis galaana. Itoophiyaanis galaana agas jaala. Sabmileena 100 fa'iiti waan ta'eef. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa jaalalaan gammachuun kabajaa jirraa. Irreechi immoo wanni inni barsiisu obbolummaa, hammatummaa. Oromoon hammataadha. Saba biraas ni hammata. Oromummaas ni hammata. Guyyaa gammachuu guyyaa jaalalaa gubbaa jirraa Booran irra dhufne Oromoon nu jaalate nu simatee gammachuu kan gubbaa jirraa ammas gammachuun itti fufna. Irreecha bara kana baay'ee adda nama taasisaa jechaadha. Kanaan dura akkanatti bishooftuun akkanatti misoomeen jiru daandii isaa baay'ee dhiphataadha jechaadha. Uummata qabachuudhaafis deemuudhaafis baay'ee ni yaaddessaa ture. Amma uummanni Oromoo hundisaa sablammiin dhufe hundi baay'ee ajaa'ibsiifate. Gama biraatiin amaanaa hooggansi Oromoo mataansa abbaa gadaa dhagee uummata Oromoo dhagee daandii bareechee misoomni koriideraa kan nama hawwatu ala buluun namatti hin dhagamu. Keessa deemuun namatti hin dhagamu. Namni nuuffii malee deemee ayyaana isaa irreeffachaa jira jechaadha. Kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Finfinnee fi magaalaa Bishooftuu garaagarummaa adda baasuun baay'ee nama rakkisaa jechaadha. Baay'ee ayyaana bara kanaa kan nama adda taasisu magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Bishooftuu adda baasuun namni baay'ee rakkatee jechaadha. Kanaan dura baay'ee horsadeera dhiphaadha daandii isaa. Amma namni karaa hundaan bayaa, karaa hundaan seenaa, namni baay'ee gammadee bara dhufu dambaliin kana caalu akka uumamuu danda'u namatti agarsiisa. Ka adda godhu gama biraatiin immoo nageenya isaa namni ofii isaatii eeggate odoo namni isa eegin ofii isaatii abboomame ofii isaatii wal dhagee ofii isaatii wal kabajee guddaa isaa kabajee dubartoota ulfeessee dhiqaa ulfeessee naamusaan dhibaafatee deebi'aa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Dhaloota gara dhalootaatitti kana caalaa guddata dabalaa deemaa kan jedhu sanii abdii guddaa qabna. Baay'ee gammannee jirra. Ayyaanni baay'ee gaarii, baay'ee nama gammachiisa, baay'ee hawwataa, kan duriirraa waan adda ta'e hedduu qaba. Gammachuu hedduu saammatee waan jiruudhaaf baay'ee addattan fudhaan. Warsadeedhumti kun babal'atee isa duriirraa dhiphina namaarraa ilaalcharraa kan ka'e bareedee nu eegeera. Lammaffaan immoo giddibii Abbaayii wanta guddaan uummanni keenya dur dadhabee waggaa meeqaan dura utuu hin yaadamin amma immoo dhuma lafaa kanarra yaadamee jechuudha. Galma nuu ga'uudhaan uummanni keenya hundi gammachuu wajjiniin arganne irratti baay'een gammada. Biyyi keenya adda taate bilisoomtee qabeenyaanis jireenyaanis gara fuula duraatti of ibsitee kan mul'attu ta'uu isiitiin baay'een itti gammada. Ayyaanni warana gammachuu lama qaba. Tokko hidhala gabbaa'in qabatee baay'ee gammanneerra. Lammaffaa immoo bootaa kana yoo ilaallu ani 8ffaa dhufuu kooti bareedee akkatti yoo fayyadu baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Irreechi nageenya ta'uusaa, misooma ta'uusaa
dhalataan booddee hubachuu qaba. Nageenya ta'uusaa, misooma ta'uusaa dhalataan booddee hubachuu qaba. Irreechi nageenyadha, jaalala. Carraa ta'ee ani reefi kanan iddoo kana dhufe hora Finfinnees hora Arsadiis reefina reeffataa jira. Kanaafuyyuu kaleessaa fuukkootan gaabbaa jira jechaadha. Sababoota garaagaraatiin ituu haalli mijaa'inaaf ni jirra. Garuu immoo sabni kun, uummanni kun daneenya isaa, bareedina isaa, aadaa isaa sirbaan faaruudhaan yeroo inni calaqqisiisu dhuguma isa kana kaleessaa akkaataa barbaadamaa ta'e sanaan dabarsaa turree jirra gaafa jennu inni kun rakkoo ture jechaadha. Har'a garuu bifa addaatiin kan barree gaddaanas gaafuma amma uummata irraayis odeeffannu namoota irreeffatanii dhufanis gaafa odeeffannoo gaafannu inni baranaa addaa jedheeti kan uummanni kaasu jechaadha. Akka biyyaattis gaafa laallu barri kun nuuf bara injifannooti. Bara injifannoo wanti nu jechisiisu heqni lafa laga guddicha Abbayyaa yeroo inni eebbifamee jirutti akka biyyaattis yeroo itti beekamtii guddaa argannee jirutti ol ka'iinsa keessa dhaabbannee kan irreecha keenya kabajaa jiru ta'uusaa kan biraa immoo ammas wanti adda isa godhu dargaggeessi kan ofii godhateera irreecha. Akka aanaa keenyattis gaafa laaltan ijoolleen baay'een isaanii shamarran dargaggeessi irra caalaan isaan beekamu. Namni irreecha kana irreeffatu naannoowwan garaagaraa irratti abbootii gadaa haadha siinqee namoota gurguddoodha jecha. Kan bara kanaa immoo wanti inni isa adda godhu dargaggeessaaf dubartiin bifa addaatiin irratti hirmaachuusaa nutis akka aanaa keenyatti bifuma kanaan hirmaachisuu isaa keessatti ayyaanni baay'ee kan nama gammachiisu akkuma beekamu ayyaanni keenya waggaa waggaadhaan dhufu baay'ee miidhagaaf kan nama gammachiisu keessattuu bara kanaa immoo ajaa'iba haalli qophii as jirus baay'ee kan nama gammachiisu haalli karaa ittiin dhufne illee kabanya ayyaana kana baay'ee kan nama gammachiisu kooriidariin daandiin dur baay'ee nu cinqu yeroo dhufnu baay'ee nu cinqu amma karaa adda addaatiin tolfame miidhaginni bakka waanum lalisaa baay'ee nama gammachiisu bu'aaraati kan nuti dhufne baay'ee dhiichisaa taphachaa miidhagnee dhufne. Papa,